keessattuu walquunnamtii shamarreen jilbeenfattee inni dhiiraan moogaa karaa duubaatiin walquunnamtiin raawwatamu kun yookiin doogii istaayil jennee kan waamnu kun jechuudha. Faayidaalee adda addaa qaba. Isaan keessaas inni dura ulfaa'uudhaaf yookiin immoo shamarran ulfeessuudhaaf poozishinii baay'ee gaarii ta'edha. Kun akkamittidha kan naan jettan yoo ta'e qaamni saalaa dhiiraa qaama saalaa shamarranii sana keessatti sirriitti seenuudhaaf angilii baay'ee mijataa ta'edha kan argatu jechuudha poozishinii kanarratti. Kanaafuu shamarree sana ulfeessuudhaaf chaansii guddaa ta'e uumaafi jechuudha. Biraa egaa fedhii fixachuu shamarraniidhaan ol qabatee faayidaa baay'ee gaarii ta'e shamarree kanaaf kan kennudha. Faayidaa adda ta'e kan kennudha jechuudha. Kun egaa akkamittiinidha kan naan jettan yoo ta'e egaa uumamaan qaamni saalaa dhiiraa kan dhiirota baay'ee uumamaan egaa naannoon mataa isaa irratti kan gadi jigudha yookiin immoo kan gadi rarra'edha. Baay'een isaanii jechuun ni danda'ama. Meeshaan saalaa isaanii egaa bocni isaa yookiin sheeppiin isaa deemee gara mataa isaa irratti kan gadi jallatudha jechuudha. Kanaafuu egaa maal inni shamarreen kun poozishinii doog istaayilii jennu kana irratti egaa gadi waan rarraatuuf luka ishee lamaaniin jilbeenfattee waan meeshaa ishee adda bantuuf yeroo kanatti egaa meeshaan dhiiraa kun mataan isaa gad kan jallate ta'uu isaa faayidaa baay'ee adda ta'e kan qabudha jechuudha. Sababbiin isaas shamarran keessatti egaa qaama saalaa ishee keessatti naannoon yookiin immoo ispootiin yeroo tuttuqamutti kan baay'ee itti maraatuu fi haay taatu bakki seenseetiivii ta'ee jira. Ispootiin kunis egaa yeroo poozishinii doogii istaayilii kanatti qaamni saalaa dhiiraa kun ispootii kana waan tuquu danda'u gammachuu adda ta'edha jechuudha kan itti dhaga'amu. Kanaafuu egaa ispootii shamarranii kana argachuu yoo barbaaddan poozishinii kana yookiin immoo poozishinii doogii istaayilii kana fayyadamuun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Shamarran hedduunis egaa poozishinii kana baay'ee jaallatu. Kun egaa keessattuu egaa shamarraniif fedhii isaanii guutuudhaaf poozishinii adda ta'ee fi baay'ee barbaachisaa ta'edha. Biraa egaa viidiyoo koo kan biraa irrattis yeroo baay'ee yeroon dubbadhu dhageessanii beekuu dandeessu. Shamarran fedhii isaanii fixachuudhaaf shamarran baay'een isaanii yookiin immoo parsantii 80 ol kan ta'an fedhii isaanii guutamuudhaaf yookiin immoo fedhii fixachuu irra ga'uudhaaf bakka qinxirii jedhamee beekamu kun egaa sirriitti stimuleet godhamuu yookiin tuttuqamuu sukkuumamuu danda'uudha qaba. Kun yeroo hin taanetti garuu egaa chaansiin fedhii fixachuu ishee baay'ee gadi bu'aa ta'a jechuudha. Kanaafuu egaa poozishiniin kun faayidaa adda ta'e kan kennuu danda'uudha jechuudha bakka kanatti. Egaan inni kan biraa immoo maal inni shamarran jilbeenfatanii isin immoo karaa duubaatiin naannoftanii yeroo gootanitti qaamni saalaa keessan kara keessaatti yeroo